السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيجا أمانتي أداداف هدفتنيس خغرتي أمانتي مسلماتيس هندي خيسانو إيجا سلام تفي نجيني بكرتنتي سنارك أبو إن شاء الله. إيجا حلبودان باني جرا الحمد لله. مانا كستي سيريدان قوتامي تكا ربين أنا أقرسيني eegaa siiriin hanga beetillee homaa hin fiddu firaa'uuna fo'umaan goone hoggaa dheeraa gartee ittiin jiraate hoggaa dheeraa mootummallee ittiin qabate hoggaa dheeraa hawaasallee of jalatti qabilcheen siirii firaa'uuna qofaa firaa'uuna as immoo hin dhageenye haa jiraattu malee siiriin akkasitti jabaattee hin dhageenye insha Allah hin sodaannu tanammallee rabbumatti maganfanna. Eegaa isaan harkallee yoo baate insha Allah numa qabamtii qaafillee haa guurattu beekarattu hin qabdu insha Allah. Guyyaa gaa rabbiin harkaa dhaawuteera guyyaa rabbiin harkaa dha'e ima qoftii harka keenyatti numa galtii insha Allah. Siirii haa bobba'attuuni silaa siiriidhaan jiraatti silaa siiriidhaan bikka hundaa waan dalagaa ishiidhaa hunda keessatti silaa siiriidhaan deemti adeemsi hundi siirii waan ta'eef eega namni qabachuu hin danda'u namni ijalleen arguu hin danda'u. Dhugaadha warra siiriidha gartee jinni wajjin deema jinni wajjin bobba'a jinni immoo nuti ijaan arguu hin dandeenyu yeroo itti qaraatillee sagaleedha dhageessa malee ijatti si qaraamti malee ijatti si qaraaniiti waan gaa si gargalchanii waan gartee ijatan ta'e tana hurree irra kaa'u si godhan malee ijaan arguu garuu jinnii hin dandeessu. Jinnii hin jirtu jechuus hin dandeenyu jinniin ni jirti jinniin nu durallee ni jirti jinniini. Yoo jinniin hin jirtu jenne akka gartee nama sammuu qabne yookaan immoo maraataan utummaan ni taanaa jechuudha. Warra gaa jinnii gabbaru yaa rabbi nurraa qabi yaa rahmaan rahiim nurraa qabi jenna. Rabbiin eegaa lubbuu teenyallee nu baasee mana san keessatti gaa hedduu gartee osoo beekumsa hin qabaanne ni dhumnaayyuu yookaan immoo nam tokkollee achirraa bahuu hin danda'u. Siirii maal nama qabdiiti nama caalaa siiriidhaan lafa qabdee jirti rabbiin gaa aan akkaataa itti ishiin araaramu yookaan immoo hin araaramu jechuus hin seenu. Rabbiin waan gartee gaa samii fi dachii tanarra guddoota namaaf araarama garuu immoo qixaanni warra siiriidhaa kun jabaadha rabbii biratti. Rabbiin lubbuu nu baasee jira alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Galanni isaatii jenna kunooyi guyyaa gaa rabbiin sitti taasisu malee wanni takkallee sitti hin taatu gartee ishiin akka ishiitiin sila lubbuu namaa ka balleessitu yoo duraan balleessu jiraattes ammallee sila irratti daatee numaa sanuu achitti fixxu garuu immoo dandeettii rabbiitiin gartee baane jirra alhamdulillah alhamdulillah. Eegaa ganaa ammas gaa san sodaadhee an abduuba hin deebi'u siiriidhaaf ol deebi'ee harka maradhee hin taa'u qabuudhaaf dirqama mallee gartee haruma fedheenu gartee beekumsa qabuun yookaan immoo nama birallee ta'u barbaadannee insha Allah itti fufna malee ammas gaa of duuba hin deebi'u. Eegaa siirii hin sodaadhu jechuudha. Ishis hin sodaadhu jechuu kan sodaadhu rabbii na uume maleedha jechuudha. Ol seenee haa qufaanu haa gartee gaa xiqqoo gaar jaan jennu malee saniif jecha gaa sodaan uduba jala ana deebiftuillee hin jirtu jechuudha. Insha Allah itti fufnaa jechuudha. Qabiinsi ishii hin oolamu jarjarri garuu hin ta'u lafa qabdee jirti hidda gartee lafatti qabattee jirti hidda ishiidhaaf akkasuma garuu ni jabaatti. Maali obsa keessatti obsaan malee hin taatu obsaan malee inumaayyuu hin taatu. Maaliif ishiin tun ibliisa gartee rabbitti kakattee ishiin ibliisa harkaan qabattee jirti ibliisni ishii harkaan qabattee jira jechuudha. Warra gaa siiriidhaan bobba'u kana yaa rabbi nurraa qabii jechuudha. Mee du'aayii tana gaa rabbi nurraa qeebalu du'aayii isinillee nuuf godhaadha. Du'aayiin teessanillee dalagu jirti wa'ee kaleessaa isla hagartee achitti dhabamnu hagartee lubbuun teenya achitti daaraa taatu du'aayiin teessanis nu duuba jirti. Rabbiinis gaa nu gargaare ijalleen ishee agarree gaa qabullee yoo baannes garuu lubbuudhaan baane mana ishee seenne
fattashne siire sodaa hin qabne qofaanus dhukkubsannus wanni ufduu ni deebisu inumaayyuu hin jiru jechuudha. Inshaa Allah humnuma tanaan qabnee isinii dhiyeessuudhaaf of murteessinee jirra inshaa Allah. Waa takka ufduu deebi'uun hin jirtu abadan hanga gartee gaabbiiftuun qabamtu takkatti ufduu deebi'uun hin jirtu. Ammallee hedduu nama miitii hedduu gartee gaa inumaayyuu nama miidhuu keessa dabartee tun nama ardii tanarraa gartee galchuudhaaf murattee jirti. Akkana laalee iyyuuti yaada ishii hoggan jala bu'ee hoggan laalu yaada ishiidhaa hoggaan maraamaru yaadni ishii yaada inumaa lubbuu namaa dhabamsiisurraa tokko. Rabbiin garuu nama lubbuu gaa namaa dhabamsiisuuf yaadu ifiifuu bakka itti godha. Rabbiin bakka nurraatti haa godhu inshaa Allah tana gaa sodaa hin qabu ani of duuba hin deebi'u. Lubbuun guyyaa dhalatte duute ammas gaa rabbiin waan rabbiin sitti murteesse malee ilmi namaa hanga fedhellee waan fedhellee dalagaa oolu guyyaa ammoo saniin duuta jee hoo duraan katabe waan irraa hafeewu bakka fedhetti waanumatti ilmi dhufti. Kanaafuu wanni sodaadhaan illee of duuba deebiin jiru isa na uume maleedha. Inshaa Allah iftuu ifatti dura taa'ee isin ifatti dura taa'ee itti haasa'ee isinii viidiyoo dhiyeessuudhaaf murteessanii jira inshaa Allah. Meeqa rabbiin waa gargaaru karaa gaamee rabbiin nuuf haa banuu. Mee du'aa ida godhannaa inshaa Allah. Aamin jaadha isinillee ni bakkeertanitti qilleensarraayi. يا رب يا الله يا رحمن الرحيم يا عظيم يا كريم يا الله يا رب يا رب يا رحمن الرحيم يا رب الرحمن يا رب يا الله يا رب يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب يا الله يا رحمن الرحيم يا الله يا رب يا الله يا رحمن الرحيم يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب تقبل منا أنت سميع العليم يا رب يا الله يا كريم يا الله يا غفور رحيم يا رب يا الله يا رب مهد لي وقبان لي يا رب نفرارم يا ربتي يا رب نفرارم يا ربتي الله يا رحمن الرحيم يا رب يا الله يا رحمن الرحيم يا رب يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا عزيز يا كريم يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إيجا قالنا خميساتي رب ما قالت قلتنا مالك الدنيا تنرتي إلما مرة واني هنجين ينجرو قارو أبسا برباتيسا وإفك أبدي أبسوتا كيفك أبدي أبسوتا كرتي أبسا سبرباتيسا أبسا ربين نفاخنو أبسا ملي خران دبرتو أبسا ملي لغا هنك الطامرتو أبسا ملي ويس وقايو غرتي وان ديبتو سنبكا جو هندن ديسو أبسا ملي أولكاتين أبتي بقاتا كفرا أولكابو هندن ديسو يوزتو الفاتي جلا خفتي أجمت هفتا أبسا ربين نفاخنو أبسا ملي واتكراو جو هندن دينيو ربين أبسا نفاخنو guyyaatu hin gayini guyyaan gaafa murtaa'e gartee harka keessanitti numa dhufti qaba guyyaan jaame inni immoo lammaffaadha murtee rabbi biraa kebbuute maletti yoo nammoo kaanee nutillee waan feene yoo dalanne hin jiru jechuudha. Murteen isarraayi hangi gartee gaa rabbiirraa murtaa'u takkatti ishiin amma garuu huma laffaati huma feetallee ni hojjetti. Akka gartee barbaadde illee numa hojjetti guyyaa immoo rabbiin itti murteesse numa qabamti. Inni immoo lammaffaadha nuti immoo gartee jarjaraa maletti obsaan malee hin taatu warroonni gaa amma gartee gaa warda faleen gartee obsa qabaachuu qabdan gartee obsaan sossa'uu qabdan obsaan malee waan kana murteessuu hin dandeenyu obsaan malee waan kana ofirraa ittisuu hin dandeenyu. Obsaan malee waa takka godhachuus hin dandeenyu. Rabbiin gaa obsa nuuf haa kennu. Jarjarri duraanu dalagaa shayxaanaati. Dalagaan amma itti jirtu kun dalagaa ishiin bobbaa jirtuun duraanumaa'u dalagaa shayxaanaati. Nuti immoo akka ishii kanatti yoo jarjarri dalagaa shayxaanaa nu harkaa taati
jarjaraan maletti suuta akkasitti malee qabaalleen hin danda'amtu akka nuti amma jarjarree dhandhee hulaa irratti humnee eega jarjaranii silaa na eeguudha qaban na dura dhaquu hin qaban yoo na dura qaban yoo quraan itti mul'achuu qaban maali ibliisa ibliimni maali dhokosmaa'u siiriidha iyya qaraatanii bira kutti qabuun hin danda'amu kanatti abadan murteen isarraa inshaallah garuu qalbiin namaatun eegaa rabbiin obsaan bira kutaadha jaa qalbii teessan tana obsisiisaa ammoo akka gartee egaa waan kanaan hojjeddatteetis baasuun hin taatu waan kana gartee jechuunis hin taatu obsaan maleedha rabbiin gaamee obsanuuf haa kennu eegaa inshaallah qabamuwaaf teessin shilleeni meegaa hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinu والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته